prank adinne garana sinene mali fikka wa maduga wali nasu ne wanta yafi kali samu dinga da wannan gafatte ayye garu buga majlis sai ne sai lewan fauli da zagata kallon ka Sado art sadam pranki akami sado art pranki gochuuf deema sado maal jedhani laptopii wahi Facebook irratti intalti wahi gurgurti waytanii haarawa laptop anammo laptopii san sirrii malee barbaada laptopii Apple wayiti discounti arganna waan birri 2000 wayin gurguramu isiin haarawa bittee namattuu kennee fi gurgurachuu barbaadde achi booda Facebook irratti argine am Facebook irratti arge me laptopii kana laali jedhee saadotti erge achi booda laptopichi xiqqoo ture na jala gurgurame beeytanii amma nama maal yaade saadoodhaan nami anitti misima qofa akkamitti hime ati na duuba deebitee laptopii san na jala bitattaa jedhaani yaada saa walumaan kalaallu ta'a jechuudha hordofaa. Hello. Hello. Asado. Kam. Naga abbo. Jira naga kamti. Naga maal jirta? Maal jira kataajaa jira. Kimeeti ko gadi bayme waas gaafachuuf. Rakkoon qabu qabachuun ay jechuun anama an beeytee saddoo amala akkamii qaba beeytee waa wahii yoo dongora ta'e arge ifumatti si gaafadha. Ayyi. am wanna la yeru natti mufatumi maaltu ate natti mufatumi yo si gaafadde maaluko qabana nama ifaanna gaafachuun ya wanna laptopi kaleesitti ergasan jechuudha online irra jechuun an jalqaba jechuun abbaa wanna available akka ta'e gaafadheeni ture beeyte okay naan jette achi booda ammoo diqqoo turree aanilleen yeroo angaafadhu gurguramee naan jette beeyte amma achi booda eessa gurgurtee maali jennaan ay garan wannan Nuurambargitti nama Nuurambargi jiraatu narraa bitatee jette beeyte na yaw anammoo amanee sitti erge beeyte waan akkasii hin dabbara beeyte namni ammuma argitee annalaali jedhee sitti erge ati nammoo yeroo bitattu anuma duuba deebitee xiqqoo nama dabbara waan akkasii maal jechuudha abbo saaddoo maa rakkinnan qabu barra jechuun nama ifumatti si gaafadhe abdi Franki si godha yaaluu jirtaa miti Franki na godhu fi maan Chomna Franki mala so in jechuun waan gari beeyte amma laalee jechuun xiqqoo natti dhagaamnaan si gaafadhe beeyte okay eshi adresi kiyaan bitame adresi Nuurambargi maqaa eenyutiin eenyu gurgureessin jedhe eebbaan gurgureessu eenyu sirraa bitee maal jennaan maqaanatti himne nama warra Nuurambargi jiru narraa bitatee andammoo namni anaanitti erge sima qofa jechuun asuma jalqabeen jiraan jettee asuma deebite anammoo akkatiin saaddoo maa rakkinnan qabu bar anammoo akkati laptopii bitachuu yaada qabduun beeka garuu ammoo in dabbara si galee osoo naadhiisii jettee natti himte homaa rakkinnan qabu laal jalqaba laptopii bitelle ani sanii miti kabitu modeelan barbaadullee sanii miti yoo bitadhellee laptopii moofaa sanii miti kabitu moofaa miti wanni haarawaa saaddoon amma sibiratti argitee akka amma haasa'e kee tura rakkina qaba moofaa itti haarawa laptopichi haarawa garuu laali haarawa online Facebook irraan garantii takka naan qabu waan achirraa bituuf takka hin qabu deemee direct achi bita malee online abdadheetiin waan bitu takka hin qabu meeshaa akkasii jechaadha meeshaa gatii guddaadhaan ayya kaafeen dammoo abbaan irraa bite jedhu sun irraa bitee siin jechuu qaba si galee okay laptopii an barbaadullee moodeli isaanii miti suni moodela GB guddaa barbaada akkasitti saaddoo bannaa jirse manatti moomaa rakkinnan qabu ani yoo atin bitatte na gammachiisaa bar
Mbeka. Maasaniifuu meeshaa waliin binnu waliin mari'anneetiin hin ilaalu jirra miti. Duuba maaliif waan akkasii goote saaddoo bannaata? Nama ani meeshaa hin bitannee hin binnees hin jedhan anaa miti nama biraatti bituu malu. Saaddoo qofatu bitate meeshaa sana. Jechuun baramma maaltu wal na harka anammoo meeshicha sirri yeroo allaa ol beektee wanni haarawaa yeroo 1,400 maal jedha achi booda 1,100 walii gallee asuma deebitee akkuma ansi waliin haasa'een gurguramee namni qaabbitamee ati dammoo bar saaddoo homaa rakkinnan qabu ayyoon itti mitillee wallaahi sitti naaru. Ayyees laaptooppii san saaddoo bitate ergisiin jedhani anaaf siyyuu waliin jirra. Laaptooppii ammoo yeroo fayyadamu waliinuu arguu jirta jechaadha yoo bitadhee jecha yoo ani bitadhe waliinuu jirra. Yaa bitteellee waan haarawaa ta'eef diskaawuntii argattee achillee bittee nama biraattillee gurguruuf gochuu hin dandeetta beektaa. Ani naggaadee mitani ani daldalaa miti laaptooppii bitee gurguruuf meeshaa kanallee bitee akka biyya seera qabdu keessa jira amreebdi waan akkanaati akkam yaaduu dandeettas. Jechuun amma fakkeenyaaf jechuun amma waan kana yeroo cinqame beektee amma reef shagga bilbilee waliin naasee ture. Jechuun jalqaba sittillee waan kana dubbachuu irra shaggatti bilbilee jechuun waan akkana na mudatee namni waan sallaalee saadoo qofa maal jennaan amala kan kee gaafadheen beektee awwaadhoo isuu hin beeku saaddoon waan akkanaati irratti xiqqoo yeroo garii faawulii hojjetaan naan jedhe shaggaan mataan isaa. Shaggaa mataa isaa tokko jedhe. Faawulii waan akkanaati irratti farqii nama qabataa maali jechuun innillee noormaaluma naan jedhaa ta'atamma gaafachuullee hin qabdu. Anamma na dhagahame yoo si taatemee akkame. Ani akka kiyyatti ilaali jalqabu inni hoo maal siin jedhe laaptooppii san bitadhu si ta'a siin jedheera. Inni naan hin jenne an jalqaba isa ittuun himne abboo waan akkanaatiin na mudatee laaptooppiin hin dhabee jedheen beekte. Achi booda saneen qobsaadduunaan yaa'u saadduun qaldima keessa yeroo baay'ee faawulii akkanaa hojjetaan naan jedhe. Lakki ani wanni sarratti illee waan akkasii hojjedhelee hin qabu. Beeku kan waan namni yaadu hin beeku. Maybe ani akka kiyyaatti yoo ilaale inni laaptooppii san iyyuu bitadhu jedheetiin waan si gortu natti hin fakkaatu. Shaggaan mataan isaa. No bar shaggaan qubayyuu hin qabu waan shaggaa jechuun saaddoo walii waan akka jechuun waan akkana saaddoo waan akkana himee amma laaptooppichi gurguramee jira sirri malee aaree waliin mari'adhe beekte. Jechuun yeroo gara an shaggaa biratti illee siin jedha waan naan jedhe shaggaan. Isa gaafatu ana nan gaafatu direct dhuftee akka amma na gaafatte kan ammaa nan gaafatte. Yaa jechuun hin cinqameera nama yeroo san sittillee wannaa jedhee wannaa jechuun xiqqoo wannaa ta'e beekte. Dhuma irratti bakka amma waan siin jedhuti. Laali ma bichaa kan. Sagaleen dhageessu viidiyoo yeroo bilbiltu. Argitaa kan. Frankie taatee jirte jechuun akkasitti. Aboo. Kakallee kana. Jettee kana na tuftee. Wallahi viidiyoo balleessimee xiqqoo. Akkam argamte moo hin argamne? Ani garuu yaa normaal misi deebise. Ayyee. Wallahi yani deem Frank adinne gara nasinene. Maaliif waan madugaa waliin haasofne waan ta'eef. Kaleessa moo dheengadda waan na gaafatte. Ayyee. Garuu dhugama jirtu deebisan illee waan faawulii dalagate kalleen qabu. Jechuun wallahi gaarii goote akkasii amma saalee asaamii takka intarvii gochuuf deema isin jedhuun bilbilli naa ka'u dennaan si bilbilee naa bilbilaa jirti. Maraafuu saaddoo arti piraanki taatee jirte jechuudha. Rabbi waliin nu adeemsa. Rabbi waliin nu adeemsa. Osoo beekina akka piraanki taatu eeggadhu. Haadha si argadhee jira. Nagaarra bro. Inni jechuun ani piraanki una goote jedhee. Okay. Wallahi dhugam siin jedha. Ayyee. Waan harka keetii argadhu siin jedha kaabbumaan.
Abshir abshir. Argi salata marro allika amma argamteerte jechuudha. Samoona si gadhiisa. Ayye bro. Nagaatti. Tole. Ayye. Ayye bro. Amma bakka hin taane.